Waboon zoonii Arsadee godina Baha Shaggar aanaa Boosaat keessatti lukkeelee waraana mootummaa naftanyaa PP adabe. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti haleellaan humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo jechuun of waamaniin hawaasa irratti raawwatamu jabaatee jiraachuun dhaga'ame. Aanaa mana siibuu keessatti waraanni murna mootummaa naftanyaa biltsiginnaa dargaggoota nagaa lama rasaasaan ajjeesuun ibsame. Aanaa Abaaboo Guduruutti waraanni mootummaa naftanyaa PP uummata nagaa saamuu fi hidhuu itti fufanii jiraachuun beekame. Gurraandhala 23,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaa na waliin turaan afeerraa kooti. Waboon zoonii Arsadee godina Baha Shaggar aanaa Boosaat keessatti lukkeelee waraana mootummaa naftanyaa PP adabe. Bal'ina oduutiif jaaltunyaa waan giddeeffatte qabdi. Irree fi gaachanni saba Oromoo Waboon zoonii Arsadee godina Baha Shaggar aanaa Boosaat ganda Burcataa daandii Itoo Jibuutii gama kallattii kaaban jiru bakka addaa Dhukis jedhamutti gurraandhala 21 ganamaan hatee itti dhuun waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa haarawaa PP uummata nagaa saamichaan dararaa jirtu irratti tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabee bakkichaa ari'eera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis reeffa isaanii konkolaataa ambulaansii lamaan gara magaalaa Olancititti kan fe'an yoo ta'u hedduu isaanii madoo cimaa fi salphaan adabeera. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Boosaat ganda Qaawwa Haaraa Mirqaasaa bakka addaa Tulluu Diimtuu aanaa Fantaallee kan wal daangessu keessatti halkan sa'aatii 4 irratti hatee itti dhee tarkaanfii mooraa diinaa irratti fudhateen du'aa fi madoon adabeera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis diinni shororkaa keessa galuun dhiphina keessa akka jirtu keessa beektonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Injifannoon uummata Oromoof. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti haleellaan humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo jechuun of waamaniin hawaasa irratti raawwatamu jabaatee jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti haleellaan humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo jechuun of waamaniin hawaasa irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni naannichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanitti yeroo ammaa bakkoota garaa garaatti uummanni humnoota naftanyaa lafaa dhufaa fannoo jechuun of waamaniin saamamaa jiraachuu himaniiru. Dabalataan namoonni ukkaamsamanii fudhatamanis hedduu ta'uu dubbatu. Uummata gabaa Tulluu Waayyuu deemaa ture konkolaataan deemaa turan dhaabsisanii saamaniiru jedhan. Konkolaachisaa fi nama biraa tokkicha immoo ukkaamsuun fudhatanii deemus eeranii jiru. Bifuma wal fakkaatuun ganda Walageetti jedhamuttis konkolaataa dhaabsisanii uummata saamuu jiraattonni himanii jiru. Torban darbee immoo ganda Dabbis jedhamutti manguddoo qonnaan bulaa ta'an lubbuu dabarsuu jiraattonni dubbatan. Hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo jedhee of waamu kun guyyaa lama dura immoo waajjira bulchiinsa ganda Daalachoo jedhamu barbadeessaniiru jedhan. Humna Empaayeraa naannichaa kaafamee gara kaabaatti deemuu hordofee gareen saamtuun kun hedduminaan gara godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti bobba'aa jiraachuu maddeen naannicha irraa odeeffannee ni ibsu. Aanaa mana siibuu keessatti waraanni murna mootummaa naftanyaa biltsiginnaa dargaggoota nagaa lama rasaasaan ajjeesuun ibsame. Bal'ina oduutiif jaaltunyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu ganda Waajeetti Qilxuu Luboo jedhamu keessatti gurraandhala 21,2026 waraanni murna mootummaa naftanyaa biltsiginnaa dargaggoo maqaan isaa Ibraahim Taliilaa jedhamu gara jabina hamaan yakka tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti ibsaniiru. Kana malees guyyuma kana ganda Bukkee Toboraatti dargaggoo Daagim Tottoobaa jedhamu bifa suukanneessan loltoonni koloneel Abiyyi Ahmad ajjeesanii gatuu jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Dargaggoonni guyyaa kaleessaa ajjeefaman kunneen hawaasa naannoo biratti jaalatamoo fi tuttuqqaa siyaasaa keessaa kanneen walaba ta'an guyyaa jireenya isaanii fooyyeffachuuf carraaquun alatti yakka lubbuu isaanii baasisu keessatti hirmaannaa tokkoyyuu akka hin taasisne jiraattonni gandoota kanneenii miira gaddaan dubbatu.
Tibbana kana guutuu Oromiyaatti dargaggoonni dirqiin ukkaanfamanii dirree waraanatti ergamu kanneen mormii dhiyeessan ammoo ajjeesuun gara jabummaa isaanii itti argisiisaa kan jiran loltoonni mootummaa naftanyaa PP uummanni yaaddoo lubbuu isaaf jecha guyyuu jireenya siqiqii keessa jiraachuu dubbatu. Aanaa Abaaboo Guduruutti waraanni mootummaa naftanyaa PP uummata nagaa saamuu fi hidhuu itti fufanii jiraachuun beekame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruutti waraanni murna naftanyaa PP uummata nagaa saamuu fi hidhuu itti fufanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Murni ilmaan Oromoo saamuu fi hidhuu ajjeesuu aadaa taasifatee jiru mootummaan naftanyaa Bilxiginnaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu ganda Kooticha Maloolee keessatti Guraandhala 21 bara 2026 qabeenya uummata nagaa saamuu fi hidhuu jiraattonni dubbatu. Akka jiraattonni himanitti murni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa karoora saamichaa baafachuun waraana isaa gara gandaatti bobbaasuun namoota maqaan isaanii Asaffaa Badhaasaa fi Gemeshaa Ejjetaa jedhaman jalaa qabeenya isaanii afaan qawweetti dhimma ba'uun saamuu fi namoota maqaan isaanii Obbo Hirkoo Daaksisaa fi Indaalee Abbaaxinee jedhaman ammoo deebicha ulfaataa irraan ga'uun hidhanii jiraachuu jiraattonni dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni hidhamanis ta'ee saamaman kunneen yakka dalagan tokkollee osoo hin qabaatin sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkamuu jiraattonni gandichaa addeessanii jiru. Aanaa Abaaboo Guduruu gandoota garaagaraa keessatti murni mootummaa naftanyaa Bilxiginnaa waraana isaa shiftummaa leenjisee uummata nagaatti bobbaasuun yakkoota garaagaraa raawwachiisuun uummanni roorroo fi girraa hamtuuf saaxilamuun qe'ee fi qabeenya isaa irratti hiraarfamaa jiraachuun ni beekama. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.